Erling Haaland, Harry Kane fi Kylian Mbappé bara dorgommii kana bakka tokkotti goolii 57 lakkoofsisan. Kilabaa fi biyya isaaniif Kylian Mbappé taphoota 13 goolii 17 galchuun sadaffaadha. Harry Kane taphoota 12 goolii 19 galchuun lammaffaarra jira. Erling Haaland taphoota 12 goolii 21 galchuun sadarkaa duraarra taa'eera. Taphattoota sadan keessaa isinii taphataa cimaan bara kana eenyudha? Taphattoonni kunneen sadan liigii isaanii keessattiin badhaasa kophee warqii injifachuuf akkuma Awurooppaatti immoo sadarkaa tokkoffaan xumuruuf morkatu. Liigota gurguddoo Awurooppaan Harry Kane goolii 11 galchuun dursa. Kylian Mbappé fi Erling Haaland goolii 9 galchuun itti aanu. Har'a ga'umsa isaanii wal madaalchisna. Taphataan Manchester City Erling Haaland taphoota 12 goolii 21 yoo galchu giddugaleessaan daqiiqaa 47 goolii 1 galchaa jira. Harry Kane giddugalaan daqiiqaa 52 Kylian Mbappé daqiiqaa 67 goolii 1 galchaa jira. Garuu Kylian Mbappé goolii galan 4 faala mijeessuun dursaa jira. Kane fi Haaland goolii 3 faala mijeessan. Bara dorgommii kana kubbaa hedduu tuquun 772 Kylian Mbappé taphataa gareeti jedhama. Harry Kane kubbaa 445 qofa tuqe. Erling Haaland kubbaa 257 qofa tuquun garuu gooliin galchee olaanaadha. Harry Kane bara kana goolii Bayern Munich galche 38 keessaa harki 47 kan isaati. Bifa kanaan yoo itti fufee Bundesligaadhaan goolii 62 galchee xumuruu danda'a. Rikardiin Bundesliga bara 2021 Lewandowskiidhaan kan qabame goolii 41. Kane seenaa kana fooyyessuuf taphata. Kylian Mbappé waggaa 8ffaaf walitti aansuudhaan badhaasa kophee warqii injifachuudhaaf morkata. Paris Saint-Germain keessatti walitti aansuun yeroo ja'a bara darbe immoo La Ligaadhaan badhaasa Pichichi fudhachuun isaa ni yaadatama. Goolii 28 Real Madrid bara kana galche keessaa harki 54 kan Kylian Mbappeeti. Bifa kanaan yoo itti fufe La Ligaadhaan goolii 42 galchee xumura. Erling Haaland haala ammarra jiruun barri dorgommii kun yoo xumuramu Premier League Englandiin goolii 49 galchee xumuruu danda'a jedha ragaan oobta. Rikardiin Premier Leagueidhaan bara 2022-23 mataa isaan qabame goolii 36. Ulfaataa ta'uu danda'us kilabaa fi biyya isaaf bifa kanaan yoo itti fufe goolii 100 ol galchee xumuruu danda'as jedhameera.